نمو مي سنون دينو خنرا ياده كومنتي تيسني رتينا منا جتي كومنتي تيسان كيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا توتا تغني جرجرت سنين جتات سلام تنتين تنوني راخاتي لقى في غارك تامته بكتير تمرت إسنا هذا كبدو سنين جنة الرجال مالك أبتيه فنسون فيه يجوك سنين رولمو أكو بكردنجا أما ناس ينجرو الرافمو عبد الله فابلاس ندين لك أوفين ديما قديم به يجونين إيشين ديما بكوجي ترى بكوجي زني راما من مسايبة غيات وكذا يادانين أبو خنا مالي فيني نقطك هردوفتك يخنان هم مرينين جيتشو بربادا أكاس مداوتو تغنيا مي كومنتي تنولينا لالو كومنتي تن وانا كان حديثا دامسين دوفيف كانوا قفوا سنتين أما يكمان دبدينين كنا فان دفنان كانوا دبدين يهادا جويا كومنتي واي قدوما واي أولودا واي أولا واي كسوما إيسا درانو بيجون هنجينا مي تكفر دامسا خنان سيني دامرا يهادا تديمو جروس تين ديما بيوما بيواي كسوما هندوبتنا مي duranu harargeen dakas duranu harargeen me harargeetana angafa godhadha isaanaa isinima me nuti takka anan fi kamataa kiyya nuti yeroon jiru awwali qabee osoo hin taane amma fakkeenyaaf dura ifirraa hin dubbanne ana kamma mataa kiyyatti waa'ee gandummaa waa'ee gosummaa takkaati solbee dubbadhee hin beeku abbaa fedhe karoorrifame saba fedhe lammii fedhe maan taane amantaan kiristaana maan taane musliimuma fi jinni osoo hin tahin amantii fi kutaadhaan waliin qoqqoonnu jecha ja'amu ka duraan hayyoonni keenya lafa kaa'e kanam fayyadamullee baadhu ittiin amana dhiisaa duraanuu harargeen akkana biyya feete ta'e feetatu harargeen ta'e garuu jecha gandummaa waa'ee gosummaadhaa ibsu haadhaamnu mi komentii kana tan namni kan bere komentii sana fedhu YouTube jalatti haa ta'u fedhu Facebook jalatti haa ta'u daawwattoota keenya akkanaa miti jechuun waliif gabbaana waliin dhiifnu jechuu qiyyaa miti garuu dhaamsa namni tokko namaa dhaamuu qabu takka ani isiniin dhaama jecha silaa ja'amuu qabu tokko ninja isin qeequudhaaf osoo hin taane isiniif dhaamuudha wallaltanii osoo hin taane namni dogoran jiru dogorulle ni jira nuti ilma namaati akka hammataa kiyyetti nama dogoru tokko kanaaf tanaasumatti gabaabsaa garuu koomentii nama jecha kana laalee koomentii jecha kanarra yaada kanirra dhaabbadhee viidiyoo biraa isinii dhiyeessuu hin danda'a ammoo wanni guddoon hin dhufee barra toofiqoo kana qabnee harkaa qabna kunis mariidhaa gaafiidhaas mariidhaa fi gaafiidhaas if keessaa qaba. Toofiqoo kana amma fakkeenyaaf cafeeneeti tumnee hurreessinee akka namaa kan hin fayyine goona akka isin jettan san goona moo yaada kana nama tokko tokko barreessee jira tumaa caccabsa akka hin jiraanne akka fayyine godhaa jettan. Ilma Oromooti doggoruus waan kana gorsineeti akka inni waan akkanaa dhiisu goona moo caccabsinee namaa gati isa goona moo immoo hiineetuma hidhaa tanarra tursiifna moo lal gaafii hundarrattuu bakka tana sirriitti caqasa tokkoffarratti caccabsinee kaa'uu hin wallaallees lammaffarratti ammoo hiineetuma akkana tursiisuu yookaan yeroo isaa gubuu sadaffarratti immoo gorsinee gadi lakkifna moo afraffaa mooqaama seera biyya tanaatti kanninee hojiin isaa tana akkana godhaadhaa jennee isa cafeeynamoo mee isin hundinuu kanarra yaada koomentii teessanii irratti hin amana jechi koomentii teessan keessaa nutis yeroo isin nuu barreessitan wanta fudhannuutu jira waan fudhannuu qabnaa jechuudha yaada keessan isin hirmaachuu keessan hedduu nu fayyada hedduutti fayyadamna koomentii isin nu barreessitan irratti hayyee jechaan afran isin gaafadhe kana tumnee caccabsuu hiinee tursiisuu qaama seera
biyya tanaatti kannuu yookaan immoo gorsinee gadhiisuu gaabii afuri. Afran kana keessa lakkii kana godhi. Mee ani yaarra koomentii teessanirra dhaabbadhee nama harki irra guddaa maal filate waan jiruun waan sangoona irra guddaa mee isinuma barreessa yeroo isin barreessitanii dubbadha. Ammas yaada san irra fudhadhee gabbee dubbadha. Inshallah fuuldurri keenya yoo nagaa ta'e inshallah nageenya barbaadna nuti. Kanaafuu daawwattoota keenya gaafiin ijoo natti taate yookiin dirqama natti taate lameen tana ammas gara Abdallaa fa'aa deemuu guyyaaf qabu sa'aatii 3 fi kana yookaan sa'a 4 nin dhaqaa isaan bira nin dhaqaa dirqama qabee mana Abdallaa kaa'ee fakkeenyaaf nama tokko qabdee kaayisee bira deemuu osoo hin taane quba qabaachuun dirqama. Nama tokko quba qabaachuun dirqama qabee fidee naaf Ibrahim qabne online jechuun Yuusufitti mana jiru fakkeenyaaf amma namni kun hoggaa tokko wanti inni dalaguun beekamu tarii namni aaree hijaa duraan sanfaarra dhaabbatee nama kanaan wal miidhuutu mala. Kanaaf bira dhaquu qiyya dhaqu maaliif nama qabdee akkuma qabdee nama tokko bira yoo dhiifte namni hijaa irraa ba'a waa meeqaa jira? Abdallaan hijaa irraa qaba. Abdallaan silaa wanni wayyaa deemu jira amma miti. Kanaaf ichi dhaquu qiyya dirqama jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya. Meegaa har'a yoo qaama dhimmi ilaallatutti kan ni jettanis ni kannina. Yookaan ammoo gorsaa gadhiisaa jettanis gadhiifna. Gaabii naganuma tawaa'ee gaddummaa sun hedduun aarsaa ta'e irra guyyaa guutuu koomentii ilaalee fedhu feesbuuka jala fedhu yuutuuba jala bakka fedhe yoo ta'u waa'ee gosaa waa'ee gandummaa goonni kamiyyuu biyya fedhe ta'ee lammii fedhees taanaan fedhu Gondaree haa ta'u fedhu biyya fedhe sana haa ta'u Ameerikaa maan taane lammii fedhe haa ta'u gabaabdumatti addunyaa tanarra nama jiraatan jechuu barbaadeeti. Hundii gootanii qaba. Yoo gootummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf gootummaa fi tokkummaa fi jaalala kan fide yeroo duraatiif jalqaba eenyu obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha ani iffaarsuudhaaf yookaan arrabsuuf osoo hin taane ifarrabsuuf yookaan iffaarsuuf osoo hin taane yookaan nama arrabsuuf osoo hin taane waan jiru tokko ni dubbanna haa ifaasoo yookaan iffaarsuu barbaadeeti miti wanta jiru dhugaa jirtu lafa keenya gootummaa fi tokkummaa fi jaalalti bakki irraa burqite namuutu beeka. Hunda keenyaaf beeka. Namni wallaaleen jiru namuu osoo beekuuti gandummaa fi gosummaa haasa'a. Gandummaa fi gosummaa haadhiif nu daawwattoota keenya. Har'aa dhaabbannu waan akkanaa kana. Wanti nun baasne nun baasu. Wanni nurraa fakkaanne nurraa hin fakkaatu. Waan fayyadamuu hin qabne hin fayyadamnu. Waan godhuu hin qabne hin goonu. Dhiisaa. Kanaafis ammaas namni gariin iffaarsite. Yookaan harargee faarsiteedhaan gadi hin beeknaa. Lammiin tamiyyuu gosti tamiyyuu gandi kamiyyuu biyyi tamiyyuu na biratti Oromoo taanaan akkana wal qixa. Ija takkaaniin isaan laala. Ija mirgaati fi ija bitaati. Uuma feeteen harma fedhee maan taane immoo abbaa badii qabu yookaan immoo nama dogoggora raawwate dogoggora raawwatteen hin ja'an na liqimsanii ija isaanii keessatti dhumu bara akka dubbadhee dhaafan namni dhugaa takka dubbateef ija namaa keessatti ni dhuma haqa jiru san walumaaf dhaabna kaa gootummaa fi tokkummaa jaalala kan eessaa akka burqee namuutu namni afaan kana beeku tolchee beeka. Akka ajaa'iba beeka. Koomentii reefu durarra isinii kaayesan likitti mee irra deebi'aati dubbisa yeroo viidiyoo tana hanguma dhumaa laaltan. Viidiyoon tun yoo isinii toles laayik godhuudhaan jalqaba. Koomentii akkuma reefu isiniin jee achi jala nu barreessa koomentii yaada jechuudha. Namni koomentiin beeknee jira miti eenyutti himnaan.
akkasi. Laal wanummaan nama dhibuutu jira hedduu. Wama nama dhibuu kanaaf baay'atamu. Waa'uma gosaa, waa'uma gandaa. Duraanuu warra kana. Duraanuu maali? Duraanuu jarri seeyyaati. Arsiin onneen deemti. Ati dayyattee barreessitee hin fe'ita. Ammaa sana arsii tuquudhaaf miti barreeffame saniin dubbisee dubbachuu jira. Takkaatis lammii namaa tuqee beeku, gosa namaa tuqee beeku, biyya namaa tuqee beeku, ganda namaa tuqee beeku. Ani akka silkii nuukiyaati. Akka silkii ganna tuqiiti jechuudha. Naamusaan qaba. Alhamdulillah biyya namaan arrabsu, saba namaan arrabsu. Kana maamanni kijibdee yoo ta'u warreen kijibdee tan lakkoofsa tokko barreessa. Gosa namaan arrabsa akkana bakka kanatti arrabse viidiyoo meeshiin irra godhaa yoo inni arrabsee jira adda amma dura. Takkaatu meediyaa kanarratti ol ba'ee waan biraa jecha biraa guddaa sandiiti jecha ilma haadha hojjetu badee beeku. Ragaa dhaabatan namuutu namoonni yuutuuba jala na daawwatan nama 874 immoo hordoftoonni nama 5,600 ho'i. Kana keessa as baanii namni guyyaa tokko waa'ee gandummaatiif yookaan waa'ee biyyaa yookaan waa'ee gosaa tuwitee jiru asaaboo. Haa dhufanii natti kun amma anarra na jala barreessaniin ija teessan dura taa'eetiin waan jiru tokko haasa'u jiran nama dhibba namarra toofuu miti. Nama kijiba namarra kaa'u miti aniin kun. Ni sobee. Wallahi hordoftoota keenya dhugaa takka dubbachuuf waa'een gandummaatiif fi waa'een gosaatun biyyaa fi biyya walitti buufti, gandaa fi ganda walitti buufti. Dhuguma san otoo kijiba hin taane. Haadhiif nu wallole jidduu horiina dirmanne. Namni waliin lollee jira moo hararguma qofaa wallola fakkeenyaaf arsiidhaa fi arsii waliin loltu. Ayyama saayibni keenya Yusuf kun arsii. Hin beeknu nuti yoo mala qoon isarra mudate numa dirmanna numa dheeyna. Dirqama keenya maaliif yoo jette nama agarree beeynu takka. Ijaan wal beeyna saayibummaa qabnaa. Dhuga nama takkaan arkin tokkollee yoo taate abaluu bara akkana namni qabee miidhu jira akkana jettee akkana tumu jiran yoo jaan agarree waan hin beeknee fi hedduu hadootuun namaa dhukkubsachuun namaa rifachuun takka hin jirtu. Nama tokko ni beekta taanaan saba fedhe haa ta'u walloo haa ta'u harargee haa ta'u shawaa bakka fedhe maan taane. Rakkoo yoo kan isa mudattu ta'e dirmatuu fi dirqama daawwattoota keenya. Dirqama. Kanaaf ammoo nuti gosummaadhaan saayibummaadhaan biyyaan jennee nama wal gargaaru sanii miti har'aas taanaan boruus. Tana muraatii jara sarara daawwattoota keenya. Namni dhugaa jirtu takka akkuma fedhe sanuu ta'ee yoo bare beereettudha. Akkuma fedhe san taanaan dhugaa jirtu boru. Waan jiru tokko beekuudha. Waan jiruu fi waan qabatamaa tokko yoo haasa'u qaates haasa'i. Waan qabatamaa hin qabne, waan bakka hin qabne, waan bootaa hin qabne, waan abbaa hin qabne, dubbii abbaa hin qabne haasa'uun ni fokkoti. Dubbii dubbatu hin tolle hin dubbatinaa. Kanaaf isin qofa osoo hin ta'in arraabaan isin gortuuf kan dhufee fi warreen na fumattanis lakkoofsa 9 nagaatti na tura. Hojjeetiin jedhama. Asiin ilaa karaan asiin ni jiba. Hai. Injiru.